waaqayyoome cikiciki isin barbaada. Girrigirri isin barbaada. Jechuma isaa tokkitti hiikaa ayyaamiin jedhu. Arrani immoo sin eebbisa. Ameen jedhikaa. Sin eebbisan jedhu. Wanta bara baay'eetti milkaa'uu dadhabdetti ji'a kana milkaa'e. Meena milkaa'edha. Ameen. Ameen haleluya. Waaqayyo cikiciki barbaada. Baay'ee nama beekaa. Burraa karra yuusadhan barbaadu waaqayyo. Waaqayyo narraa sirraa waan tokkitti barbaada. Inni maaloo jette? Amantii duwwaa. Ati maal ta'uudha? Amanuu duwwaa. Argiteetti nama Luqaas torbarratti sagalee kee duwwaa maal godhi? Mucaan koo maal taate? Akka. Yesuus hin qonnanna kadhee mana dhaquuf jechaadha. Na bira dhufuus hin barbaachisu. Sagalee tokkitti ergi. Hanna jala yoo ajajaa baay'ee namoota baay'ee qaba. Anarra immoo kan biraa jiru. Tokkitti duwwaa ergi. Warra kanaan deemi yoo jedheen deemu. Kottaa yoo jedheen dhufu waan ta'eef. Ati achuma teessee dhukkubaan beenoo ittiin deemti. Qottoo ittiin dhufti waan ta'eef hundumtu si dhagaa. Sagalee duwwaa ergi. Sagaleen kee dhimma baasa. Mee ol kaasaati ameen jedhaa. Galata kennaa gooftaadha. Ameen jedhaaga. Galata kennaa gooftaadha. Guddaadha Yesuus. Haleluya. Ijoollee dhiiraa nama sadii gubaa'ee kana keessa jirtu. Sadan keessan dibata dibamtaniirtu yookaan afur qulqulluudhaan guutamtaniirtu. Inni tokko afaan haaraa hunaasoftaa turtee jechuudha. Amma garuu sadan keessanii gara biyya lafaatti deebi'uudhaan dhugaatii dhugaa jirtu. Kana malee nama 10 argaa waliigala nama dhugaatii dhuge nama 13 argaa. Nama 13 argu kana keessa mucaa dubaraa tokkoon itti dabalee argaa. Kanaaf 13 keessan dhiirota 12 mucaa dubaraa tokko. Dhiirota 12 mucaa dubaraa tokko. Nama 13 dhugaatii kan nuddan. Keessumaa ijoolleen namni sadii immoo dibatee kan isinirra jiru. Bee waaqaaf jedhaatii fiigaatii kottaa isiniin kadhadha. Jedha buddeentu sii kennamaa duwwaan sitti raaja miti. Mootummaa waaqayyoo sii kennamaa sitti nan raaja. Wanta akka qajeelatti hin jiraanne si godhus sirraa cabsa. Yoo itti dhageesse. Namni qajeelaa nama biyya lafaarra hin jiru. Namni gaafa dhalate qajeelaadha. Erga dhalate garuu jireenya jal'aa keessatti waan guddateef namni jal'aa. Yaadi namaa jal'aa, hojiin namaa jal'aa. Isa jal'aa kana immoo kan sirreessu Yesuus ilma waaqayyoo. Namoota as ta'an hundumtuu jalloota turre. Yesuustu garuu nu qabee, nu sirreessee, nu miicee hojjettoota isaa nu godhate malee qajeelaa ga'aan as keessa jiru. Dabali iyya ameen jedhu. Harka keessan as qabaafi. Gooftaa isin kadhadhaa. Ijoolleen kee kana booda wanta dhugaatiidhaa karaarraa kan isaan kaachisu waan isaan macheessu dhiisaniiru. Ameen jedhaa kaa. Dhiisaniiru. Har'aa kaasee ayyaana kee dibata kee irratti waameera. Seenaan ijoollee kanaa jijjiirameera. Oolmaan isaanii jijjiirameera. Bultoon isaanii jijjiirameera. Kana booda eebbaaf ta'aniiru. Dabalaatii ameen jedhaa. Kana booda eebbaaf ta'aniiru. Seenaa ijoollee kanaa jijjiireera. Har'aa kaasee ayyaana waaqayyoo irratti waameera. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Ayyaana waaqayyoo irratti waameera. Dibata waaqayyoo irratti waameera. Kana booda haleluuyaa akka kaleessaan ta'in harka keessan as qabaa. Seenaan keessan jijjiirameera jedhaanii. Kana booda jedhaanii akka kaleessaan taatu jedhaanii. Karaa kaleessaan deemtu jedhaanii. Waaqayyo jedhaanii. Si yaadateeraa jedhaanii. Ameen jedhaa akkasini. Seenaan keessan jijjiiramu. Kana booda maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin hojjettoota waaqaa ta'a. Ndaatu.
Alaala amma geessa baradha. Tajaajilu gooftaa wajjin. Dhuguma jechaadha. Amma akka bareeddu beektu masi baay'ee babbareeddu dhugaa Waaqayyo dhugaa baay'ee babbareeddu yeroo isin dargaggoonni dhibee kanan biyya kan jijjiirtan addunyaa kan jijjiirtan mana dhugaatii taa'uun isin irraa fokkisa akkuma biyya lafaatti isin mina irraa fokkisedha irraa fokkisedha sirraa fokkisa ati nama Waaqayyooti ati tajaajilaadha kana booda ati mana dhugaatiidha ni mana ciffaraadha sirraan bareedu ati mucaa Waaqaa taatetta amiin jedhaa kalaqi kana booda isin barumsa waldaatti kennamu hordofaa hojii Waaqayyoodha wajjin asii hojjenna malee manni dhugaatii sirraan bareedu kana booda wanti dhugaatii namtu sirraan bareedu maal urgaa Yesuus jedhu amiin jedhaa amiika fooliin kee Yesuusa jedhu amiin arrabni kee Yesuusa jedhu kana booda maqaa Abbaatti kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon oolmaa keessan jireenya keessan maqaa Yesuusiin jijjiireera. Olkaa. Dibata Waaqayyoo fudhadhu gadi. Amma kana dubbisiif dalagoo. Shoo. Yesuus tosi jaallata. Dhuguma. Bakka obboleessa. Tajaajiltoota ta'u. Wajjin tajaajilata isaan kana. Akkumatti nu gahu. Shoo. Si yaabbis. Kottanis. Kan jaallattu. Dhugaa Yesuus. Si jaallata dhugaa. Kot. Kan jaallattu. Baay'ee si jaallata dhugaa. Kot. Atoo kam nan jaallattu dhugaa deemee nama lolika. Kot. Kan jaallattu dhugaa. Dhugaa deemee baay'ee si jaallata. Ishi? Yaa eebbis. Atoo kam nan jaallattu. Kot. Atoo nan jaallattu. Jaallatani. Nan jaallattu. Maal qabaltu? Ini. Atau rencana tu juga. Apa makan ni? Kot. Mereka ada tu ya tu. Di faham mana lagi terjadi lalu dia dalam hati. Solen di faham. Dewi mendok. Amin jalaka. Yesus ya tidak. Yesusi. Ada gopta. Amin. Amin. Bayin ke Amin. Yeroo torbee daawwalannatti malee dhufeen dhugaa baa jedhee tanan ittiin qophoofne akka carraan na qaqqabe malee maal jedhan waggaa baay'eedhaaf dubartii malee argachuu hin dandeenye isheen ilma dhiiraa argachuu hin dandeenye garuu abbaan manaa ishii obboleessan qabu kophaa jira baay'een kadhadhaaf ture baay'een bu'aaf ture xilaata baay'ee qaba safara keessatti nama baay'ee xaaruudha yeroo baay'ee irree sababbiin kophaadhuuf manatti itti seenanii dabaddabuudha yaadaa turan sababbii kanaaf inni mana koof maalan godha kan jedhu ortodoksii ture rakkachaa ture innaa akka saayinsiittis waan baay'ee itti meen dadhabe ta'uu dide seera saayinsii keessattis akka barannetti waan baay'ee itti meen ture kaalkuleeshinii itti XXY kan jedhamu jira saayinsii keessatti haala saniin itti meen kallattii kanaan fayyadame dheesaan lachuu teechiseen gorsuu dadhabe himuu dadhabe beektota baay'ees gaafannaan qaama saalaa isaa tokkotu jira yoo inni tokko ta'e dhiira argachuu hin danda'u jedhanii natti himan kanaanis ta'uu dide sanan booda gooftaa fudhadhu yoo waaqayyo namante inuma argattaa jedheen akka carraa ta'ee barana waaqayyo namaniif ergaa manee ka'ee kanaanis ta'uu dide uma lakkisa kanaanis umaa ta'uu dide inni gaafa jedhu as dhufee namoonni baay'een akka dhugaa baa waan arguuf asitti waan arguuf edaanaa ta'a jedhee tuman dhufee as fuuldura kanatti isin kadhachiifadhe. Yeroon warra mucaa barbaadaniif kanatti dhuftee keessa dhuftee warra mucaa dhabdan warri namas bakka buutan jettanii kadhachaa jirtu hin dhufee nan amanee nan kadhadhee fi dawwalanii mucaa argattee itti naan jedha. Maal argatte? Mucaa. Mucaa dhiiraa? Siif kadhatame? Achi mucaa argatan? Taammirii dhumaayi. Adaadaa kiyyatu dhalan qabdu. Eerumtee waggaa 21 teessee waggaa 21 gaafa teessee turtu abbaa warraa dhalan qabdu waan jedheef baase.
achumaan maatiin kiyya immoo qe'ee keessatti wal lolu abbaan kiyya daa'ima 8 qaba. Akka dingataa biyya galeen jira isaan maatii wal lolanii waan jiraniif ishiin immoo isaan abbaa kiyya wal lolanii waan jiraniif innaan hangalu wal lolaa jiru. Achumaan abbaan kiyya immoo ijoollee isaa faana qabatee dhaabatee ittiin lola. Yaa Waaqayyo gaa ati abbaa kiyyaa dhala kennitee ishiin dhala hin qabdu akkanatti dhaabatee ittiin lola ilmaan isaa faana dhaabatee ittiin lola daa'imni dhaabattee ittiin lolti gaa yaa Waaqayyo ati kana maal goota jedheen taa'ee numsan achi dhaabadhee jilbeeffadhee boo'e. Achumaan abbaan kiyya waaqanatti waamtamoo jilbeeffattee ati kanam akkatti jilbeeffattee maal gootaa jettanaan jedhe. Achumaan lakkumaa gochaan jiru nagaan kee kan akka buufan kadhachaa jiraan jedheen. Ani garuu ishiidhaniini Waaqayyo ishiin dhala dhabdee waan akka tabaramtuuf ati kenniif jedhee Waaqayyo. Achuma dhaabadhee jilbeeffadhee boo'e. Achumaan anachi aggalee atitti dhufee atitti jilbeeffadhee Waaqayyoon kadhadhee achumaan sinumti immoo sinumti na waamtanii namni maatii kee keessaa dhala kadhachaa jirtu ati eenyuunaan dhufee bahe. Bahee anan jedhe maaliif yennaan adaadaa kiyyaaf hin kadhachaa jiraan jedhe achumaan sii ta'e jedhiititti minaan jettan. Ishiin immoo ni naman innum sanan gadi bahee bilbilee fi sii ta'ee innati kadha miti dhala dhabdee rakkatte sii ta'e jedheen ittiin. Amiin jedhi fudhadhu yennaan amiin jettee fudhadhu. Qoy waan si gaafadha. Waggaa meeqaaf dhala dhabde adaadaan kee? Waggaa 21. Waggaa 21. Asitti mul'ataan si waameetanii isheedhaanii mucaa argatteetta jedhiin hin jedhe. Nama kee keessaa fira kee keessaa dhala kan namni ati kadhattu namni ati dhala kadhataa fi jirtu ati jennaan hin bahe. Bahee baananii kanaan booda kaaftee dhalan argatti jedhiitti naan jettan. Achumaan inni sana gadi bahee bilbilee fi abbaa warraati immoo bilbila qaba. Isa duraati wal loltee kan biraatti heerumte. Abbaa warraa inni kun bilbila qaba ittan himee ishiin nama nammadhaati jechuudha. Ittan himee inni numsana itti himee amma ilma baattee deemse. Foonittis afuurattis waaqayyo si kabaja baran. Barri kan
kote iyyiti namni amantu mee barri kan kote iyyi ulka serkage odo dinni sinalu odo biyyi lafa sinalu waaqayyo gooftani injettuati si kabaja barana Ani gofta ana ke badu darima watala barana me barana jadi net ya devi me barana barana mal koi jadi barana mai jadi jalu mai yes baranu mala wargi tu kan sama baran ina baranu male wa ayo tu naba barana wa ayo rada janda ya barana na ena mi to koi barana na wata saja kianta hey Suma barana waaqayyo wana rojet ena beto koi le kan ko barana tu barana horra bata kana maya dia ena beto koi ke jalkas immi ko barana ol finano jetamere kuni ora jiti dabali immi ko barana me ol finan jari me hojjetamere na atara ke fadu hakandatti mayra shirara da kanta kandalatia barikana boda ada gunguma sadina hojjetumiti ina de waqa inna brat gudda brat sinkabaja nawal finance goda amen jari kai na waqa kasnan jeda pratika diamaya wala lamintain garana jarin of murtesi abadoma yerotu gaina jeda gofta iya men jari zagori ay la ana gausi dana namas ya sajirtati waaqayyo guyyaa si fidere ala rada danda gafin goda na jirba rage samadi attamin goda akamita kasta attebiti waqoda kanan je gafin itti goda nan je mutaawni akasin bakke saral tamit keessatti boade manan je guyyaa lama nagaa sagalee waa isaatiif haleessas dhiiseen darbe arras itti deebisa furri waaqa furra haati kaataya akkanaan jedhe waaqni akkamittiin akkas ta'a kunoo akkashoode kalkuleeshinii keessu qabda amma kalkuleeshinii kamiin keessaa bayyate waaqayyo gooftaa matta akkanaan jedheera haalota hin mijanne hundumaa namni jecha warri fira keessa warri diina keessa attamitti jedhanii amma isaan afaan qabanna ittan ol fenaan darbanaan jedheera ijjitamin jattaa namni tokko eewu namni gubaa'ee kana keessa jiru iyyamin jedhe lakki iyyi halleluuyaa halleluuyaa jedhame ucaa'uni in faarfata faarfannaa isin kana booda sarara dhageessan faarfannaa addaati faarfannaa addaati faarfannaa duwwaa miti raajiidhas hirraat ija isaanan bananaan arraba isaananii kanaan harka isaa wajjinan ta'an iyyi xaagodhe amiin jedhe yoo siiga arra namoota baay'ee
jiru harkaan qabiiti baga sii ta'e inni sii ta'e. Ayyaayyaa dabalitti mimaaloome. Amma dabali baga sii ta'e inni sii ta'e. Galata kennaa gooftaadha noora. Yesus. Jina kana ka Yesus. Amen. Adiri be. Jangan jadi gooftaa magaalakis. Amen. Dabala lakkaatti iyyaate amiin jedha. Amen. Waaqayyo sumaan nama guddaa si godhaani. Waaqayyo sumaan nama guddaa si godhaani. Sumata nama guddaa taadhi. Sumata nama guddaa taadhi. Dabala ilaani mayyu. Sumata nama guddaa taadhi. Amen. 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 Kana booda sagalee haaraa halkan dhaga'uu jalqabdi. Sagalee haaraa dhageessee kan hin beekne. Dhageessee kan hin beekne. La bravatia sagalee gooftaa eebbisu dhageessi. Sagalee faarfannaa dhageessi. Hin faarfatti mucaa. Abaarfattu miti? Abaarfattu? Hallelujah. Guyyaan irraa kun guyyaatti balballee faarfannaa irratti banamudha. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ayo kita coba. Yes. በመንፈስ የሆነ Amin haleluya. Amin haleluya. Amin haleluya. በጣም ማለት ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ሰገሌ አዳቲን አሜን ጀዳል ኤርጋ አዳቲን ሀርኪ ዋቀየ ወጀኒን ታብታ አሜን ወልካሲ መርከቴ ፍላራቲያ ካቶዮ የቺራ ሜራም ሸላንኬ አግባደ ገኘ የቺራ ሜራ ያ አርገገልጋስ የዲነ ኮነ ገኘ ዋቀየ ደ ኢዶለት ጅጅሬ ላይ ሐለት ጅጅሬ ላይ አመንታ አመንታ ወልካታ ደንደሰ በከቴ ሰርቱ አመንተታ አመንተታ የወይነ መንደተ ነመላ ማብደግ ይደወል ገደራ ነመላ ማለማ ይደወል ገደራ በከሲናታ ወሪና በተንስ ወሪቴ ሰርስ ይደወል ጅጅራ ወሪና በተንስ ወሪቴ ሰርስ ይደወል ጅጅራ በከሲናታ ይደምዶ አሚ ጅጅራ በለ ይደወል ጅጅራ ይደወል ጅጅራ በለ ማካኮ ጅጅራ በለ ሴና ኮ ጅጅራ በለ ጀራማየ አመንቴታ ሲታየራ በቃ ኢየሱስ ጆሌ ኮቴ Come on. ጂናተኛ ፊገሬ አያ ኦልፊና ማሲታውን ከማጃ ማሲታውን እሰማዋ ቀዮሴና ከጅጅራ ሲፈተፈን ከማ ሃሌሉያ ወቀዮ ጎፍታና ከስናንጀ በከገዲቲ በከሰልብናቲ በከየሎቲ ካሰሪ ቶለኮ ትሪያል ፈለካ አንደቻ Thank you, Jesus. 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 Yafita. 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 Yafita.
Akkamitti ta'e? Eessaan ta'e? Maaliin ta'e? Hin beekamu! Garuu haa ta'u! Kisah apa tadi bos? Akajet. Tahu dia? Eot tani mat. Nama ni tumus abuy. Obahan mo tayo gunggu. Namin ko simbil. Garo hawin ke peding ke kamberatus. At tanggo ret. Yoko na kasta kanata kasta. Yoko na kasta mo kana senjel usat yet. Yoko na kasta kanata kasta. Yoko na kasta mo kanata kasta. Amma leste si yanni ke baye. Kok tahu jiwa na zon. Ala da nama. Ye ramandala takato namo yatu. Kajedewa. Isa amma tijanna kamte kanam easy ti. Kana boda dewa. Sante akamite pamajanitan wa majasa. Amen. Yaote koshadu ane. Amen. Akadani timeja tumbetu karani timeja tumbetu. Amen. Wana ala ko pesera dewa kanya. Tadi akatota iya ninda ni gurba. Amen. Amen. Mereka jangan kasih anak huwan tarang ko pare namdo. Haleluya. Gaddam kita anjir wak. Amin. Dipacas bete dewa. Makanya kita gaddam bete anjir. Dipacas bete. Wanen kaya kabar aja. Haleluya. Unda nas. Anak aku antara lu biar di mana balik. Ada kau setan. Ada kau begini apa? Ada kau dindike. Wasit timur. Dapat dikalesa siar gadit tiga apa dua di sini lagi. Ada cito ke jira. Ada yang terganggu gufta. Nanti kita jawab. Akan jadi. Wari kalian sakit disiarkan. Kawan wari. Cuma jirah. Dan ini selalu dulu wari. Itu oke. Kecira men. Mandera. Mandera ten. Kalian nyutu nikun. Amandare. Si batauga. Amin. Ay. Lada taga ga. Amin Yesus. Waktu mewah kayu tu diri berat tadi jolle bayi bahasa nanti caja. Amin. Yang masih bukan jenuh ni. Ijabarana semua tu bulat airin. Semua airin. Semua tu ada tambah airin. Semua rabar si caba airin. Itu dah iya minum ni jelah. Tu jadi mal. Kebaikan negesa, ulfi, furtu. Ayo kabater. Kami merkat. Merkat kabar. Ada amin. Cepat. Dak. Dak kita. Oh, ya dak to. Akan apa benar tu? Kani sindabalade, kalmanan gagayoko. Wani ulfi kamu mana bagai abata. Fase aku nabate. Abada jalan nasib kamu. Haleluya.
lakkoofsa shanitti lakkaa. Waaqa sagalee tokko natti himi. Akkanaan jedhe Waaqayyo. Namoota amma gubaa'ee kana keessa jiran. Nama 184. Ammas dabalee naan jedhe nama 184. Balbala isaan itti yaadana itti bananaan jedhe. Olkaas argate. Olkaas. Harkuma kee. Ela. Hamma shanitti lakkaa. Siya sadii tuqate. Narraa banameera. Kanuma qoy lakkaa qoy. Gaafa shan jedhutu siya sadiyaatiin narraa banameera. Kanuma bakka. Tokko qophaa'ii 2 3